keessanii jaalattan tokko yookaan jaalalaan irraa qabaatan tokko nama sana sababa dhaabbanni isaa isinitti bareedeef sababa bifa bareedaa sababa dhaabbata bareedaa qabuuf nama kana jaaladheera akkuma godhe kan koo taasisuun qaba jettanii warri yaaddan illee baay'een keessantu jira jechuudha. Tasuma dhugaan isiniin jedhaanii nama ofii keessanii jaalattan tokko namni sun osoo isiniin jaalatin sintu jaalalaan dursee irraa qabame kan keessan taasisuuf yaaddan yoo ta'e tasuma waan hin eeggamnedha. Namni sun tasuma gonkuma kan keessan ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaanii ashirma harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture simbiraallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha ammallee akkasumatti jajjabinni keessan kan itti fufe haa ta'u laayikii gochuudhaan yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'uudhaan sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Har'a akkuma mata duree irratti argitan kana jechuudha. Obboleettiin kiyya tokko maal jettee hiriyaan kan koo yookaan abbaan manaa kan koo torbanitti al tokko qofa naaf bilbilaa. Onlaayinii irratti hin argadhu yeroo kamiyyuu tasa rakkoodhaaf illee yoon barbaade sa'aatii kamittuu onlaayinii irratti argachuu hin danda'u. Torbanitti al tokko qofa naaf bilbilaa. Ana garuu yeroo baay'ee shakkii keessa kootti na uume maaliif ta'uu danda'a jettee yaaddaa jette. Baay'ee tokko na ajaa'ibe maaliif jennaani nam tokko maaliif akkuma bifti isaa gargar kana ilaalchi isaa gargar jedheen dubbadhaan yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif yaadni isaa tokko miti namni kamiyyuu jechuudha. Kanaaf asirratti ijoollee baay'een jechuudha wanti isin beekuu qabdanii gaa'ila yookaan immoo jaalala jechuun namni tokko abbaa manaa kooti jettee kana saabdu yookaas immoo walitti dhuftaniitumayyuu ergaa osuma waliin jirtanuu hojiidhaaf biyya biraa deemte haa jennu inni immoo biyya keessa jira haa jennu gaa'ila jechuun koo ani hin beeku jaalala yookaas tapha ijoolleen gaafa walitti dhuftu taphattee dhakaa guurtee maal gootee baadiyyaatti namni guddattan hin beektanii gaafa adda galuu kaan immoo galgala walitti guuranii taphattiin jalqaba san adda diiganii bittinneessanii galu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaan isiniin fudhadhe isa kana jechuudha. Gaa'ila jechuun yookaan jireenya jechuun akka sana miti. Maaliif jennaani namni tokko waliin jireenya dhaabuuf yookaas immoo wajjiniin jiraachuuf gaaf ka'u tokko gaaf wal jaalatu tokkoffaa jaalalli jara lamaanii wal qixxee ta'uu qaba. Inni guddaan immoo jaalala isaanii san keessatti yookaan jireenya isaanii san keessatti wal amanamummaan jiraachuu kan immoo wal amanuu akkasuma amanamummaan jiraachuu qaba. Dirqama amanamummaan jechuudha. Maaliif jireenya ilma namaa kam keessattuu amanamummaan hin jiru yoo ta'e jireenyi jara san lamaanii maal ta'a shakkii qaba kallattii kamiiniyyuu wal shakkan ta'e shakkii keessa isaaniitti uuma yoo ta'e jireenyi sun ni diigama. Jarri sun lamaan yeroo dheeraa waliin turtii dheeraa jiraachuu hin danda'an. Maaliif jennaani wanti guddaan jireenya keenya yookaas immoo gaa'ila nama tokko dhaabuu yookaan qabee haala gaariidhaan oofuu danda'u maalidha amanamummaa waliif qabaachuu wal amanuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun amma ani akka ilaalcha kootitti namni tokko sababa onlaayinii irra yeroo hunda taa'ee sa'aatii 24 isin dubbise isin wajjin haasa'ee fi isin jaalata jechuu miti. Akkasumas immoo namni tokko abbaan manaa keessan isaa ta'u hiriyaa keessan torbanitti al tokko isinii bilbileedhaaf ji'atti yeroo lama isinii bilbileedhaaf isin hin jaalatu jechuu miti. Ani akka gama kootti jammar nama onlaayinii irra sa'aatii 24 taa'u hin jaaladhu. Maaliif jennaani amanamummaan gidduu keenya lamaan jira yoo ta'e abbaa manaa koo sannan amana yoo ta'e rakkoon addaa isa mudatiin yookaas immoo miidhaan tokko isarra hin gahin sanaan alatti hojiidhaaf biizii ta'a. Akkasumas immoo sagantaa naaf qabee torbanitti al tokko yookaas immoo torbanitti yeroo laman si bilbila jedhee sagantaa waliif qabne yookaas immoo guyyaa jedhe sanatti sa'aatii isaa eegannaa bilbila yoo ta'e kuni waan ta'uu qabuudha sijammara. Namni sun nama hojiiti yookaas immoo nama hojiirra jiru yookaan nama kaayyoo qabu tokko jedhee yaadaan akka gama kootti jechuudha. Kanaaf maaliif mucaan kun nama torbanitti yeroo hunda qidaamee kan si bilbilu yoo ta'e akkuma isheen jette jechuudha. Torbanitti yeroo hunda qidaamee naa bilbila jetteetti sa'aatii raftii isaa si bilbilaa haa ta'u malee sa'aatii 24 onlaayinii irra taa'uu isaa tasuma jaalachuu hin qabdu atiyyuu jechuudha. Akka gama kootti jechuudha. Kun ilaalcha kan kootti namoonni biraallee
ilaalcha keessan yookaan yaada keessan komentii jalatti barreessaa fiidha. Maaliif jennaani mucaan suni yookaan nama hojiiti, nama kaayyoo qabudha. Maaliif yeroo hunda online irra sa'aatii argatee taa'uu dhiisuu danda'a. Maaliif hojiin isaa suni yeroo hunda online irra taa'uudhaaf sa'aatii isaa kennuu dhiisuu danda'a. Kanaaf namni tokko walumaa galatti jechuudha sa'a 24 online irra taa'ee si waliin haasa'ee si jaallata jechuun miti soba kuni. Akkasumas immoo torbanitti al tokko si bilbileedhaaf sin jaallatu jechuun hin danda'amu jechuudha. Kana keessatti wanti murteessaanii gaa'ila nama tokko lamaanii gidduutti jechuudha. Maaliif abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti jireenyi isaanii kan milkaa'ee haala bareedaadhaan deemuu danda'u walumaa galatti inni guddaan jechuudha wal amanamummaa qabaachuudha, wal amanuu jechuudha. Bakka wal amananii innis akka keessa isaatti isheenillee akkuma keessa isheetti isa nama sana amantee toonii erga jalqaba amanamummaan isaan lamaan gidduu jiraate gaa'illi jara sana lamaanii osoo waan barbaadayyuu ta'ee hin diigamullee hin kufu. Maaliif jennaanii isaan lamaan nama wal amanaman yoo ta'e jechuudha waan barbaadan olola sobaa tokko osoo fiddanii too gidduu isaanii galchitaniyyuu gaa'illi isaanii sun hin diigamu. Jarri sun wal amanu waan ta'eef. Kanaaf inni guddaan jireenya ilma namaa keessatti wal amanamummaa qabaachuu, waliif amanamuu. Nama kan birattuyyuu jechuudha namni tokko keessa isaatti ofitti amanamummaa hin qabu yoo ta'e nama wajjin jireenya dheeraa yookaan immoo abbaa manaa koo teessee umurii dheeraa wajjin jiraattu miti. Sa'aatii tokko wajjin turuu fi sa'aatii tokko wajjin turte keessattuyyuu nama sanaanii waliin amantu yoo ta'e yeroo dheeraa dhiisiti sa'aatii tokko gidduu keessatti qilleensi jara san lamaan gidduu galuu danda'a. Akkasuma jechoonni biraa galuu danda'an jechuudha. Maaliif namni dirqama jireenyi isaa tokko akka bareedu akka milkaa'u yoo barbaade ofitti amanamummaa akkasumallee waliif amanamu. Kanaaf ani akka kootti akkasitti yaada. Akkasuma mootu namoonni tokko abaluu wajjin namni amma fakkeenyaaf hiriyaa keessan fudhannu hiriyaan keessan kuni yeroo hundumaa waa'ee abbaa manaa keessan isinitti faarsiti yoo ta'e akkasumas immoo sa'aatii kana naa bilbilee sa'aatii kana akkas ta'e sa'aatii kana akkas ta'e karsiniin jettu yoo ta'e kan koo maaf akka keessana ta'uu didde jettanii yaadurraa maaliif keessa keessanitti namni sun yookaan immoo abbaan manaa keessa sun hammam akka boodaa isiniif qabu yoo beektanii ofitti amantanii jirtan ta'e jechoota namoota akkas akkasiisan dhageessanii shakkii keessa keessanitti nuuminaa. Maaliif yeroo hundaa shakkii keessa keenyatti finna yoo ta'e waanuma xiqqoorra ka'e gara guddaatti deemee maal ta'a gaa'ila keenya san diigaa jechuudha. Keessattuu immoo gaa'ila nama tokko gidduu jechuudha namni sadaffaan seenuu hin danda'amu yookaas immoo ta'uullee hin qabu. Nama lama gidduutti sadaffaa maaliif jireenya san kan jiraatu yookaas immoo kan wal jiraachisuu danda'u jara san lamaan qofa waan ta'eef namni sadaffaan gidduu isaanii galuun tasumayyuu hin eegamu. Yoo wal lolan illee isaan lamaan rakkoon kee kana rakkoon kiyya kana rakkoo kana akkas goonee furachuu qabna jedhanii walitti himanii ifaaf bilisaan isaan lamaan qofa furachuu qaba malee obboleenyi koo maatiin kooyyuu na dhaga'uu hin qabu. Maaliif jennaan ta'uu hin qabu sillee gaarummaa hin qabu. Namni sadaffaan gaafa gidduu keessan galee isinillee waliif amanamummaan keessan kan amantan suni hir'achaa deema. Kanaaf nama sadaffaa gidduu keessan hin galchinaadha. Hiriyaa keessanillee maan ta'an obbolaa maatii keessanillee maan ta'an jechuudha. Kanaaf nam tokko mucaan kun amma walumaa galatti torbanitti kan sii bilbilu ani akka gama kootti deebii gabaabaa siif deebisaa nama hojii qabu jedhee yaadaan mucaan sun sirriitti jechuudha. Kana mootu gadi fageenyaan illee nama sana nama halaala teessee bartee miti nama biyyatti bartee dhufte yookaan nama beektudha waan ta'eef hammam akka hojii feddoo qabu kan madaalee yookaas immoo kaleessa nama akkamii ture har'a amalli isaa akkasitti natti jijjiirame jettee bakki itti madaaluu qabdu si harka jira situ beeka nama biraa miti yookaan immoo ana yookaan hiriyaa keetti himattee fi namoota obbolaa keetti himatteedhaaf nama sana si madaaluu hin danda'an. Madaalli nama sanaa hammam akka iddoo qabdu situ beeka. Situ kaleessa yeroo dheeraa haa ta'u gabaabduu wajjin jiraatee arge sababa ta'eef. Kanaaf akkasitti yaada yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif nam tokko obboleenyi kan keessa haa ta'u hiriyaan kan keessi sirra nama sana namni gadi fageenyaan keessa garaasaa akkasuma maalummaa isaa beekuu hin jiru jechuudha. Kana asumarratti si deebisee jira jedhee yaada. Inni lammataa ammoo nama ofii keessanii jaalattan tokko yookaan jaalalaan irraa qabaatan tokko nama sana sababa dhaabbanni isaa isinitti bareedeef
sababa bifa bareedaa sababa dhaabbata bareedaa qabuuf nama kana jaaladheera akkuma godhe kan koo taasisuun qaba jettanii warri yaaddan illee baay'een keessantu jira jechuudha. Tasuma dhugaan isiniin jedhaani nama ofii keessanii jaalattan tokko namni sun osoo isin hin jaalatin sintu jaalalaan dursee irraa qabamee kan keessan taasisuuf yaaddan yoo ta'e tasuma waan hin eeggamnedha. Namni sun tasuma gonkumaa kan keessan ta'uu hin danda'u. Maaliif jennaani kamtu kan keessan ta'a isinitti fakkaate nama isin osoo namni akkanaa kun abbaa manaa koo ta'uu baate jettanii nama isin tasuma yaada fassaa barraa hin qabnetu kan keessan ta'a yookaas immoo kan ofii isin taasisa osoo isin jaalachuu baattaniyyuu jechuudha. Jaalattanis jibbitan nama san harkaa hin baatan namni sun kallattii kamiinuu kan ofii isin taasisa. Garuu nama ofii jaalattan sana argachuun dadhabbii guddaa akkasumas immoo dhumni isaallee hin bareedu. Kanaaf shamarran keenya ijoollee baay'een jechuudha bifumaaf dhaabbata laalanii mucaan kun simboo qabeessa osoo hin jaaladhe jedhanii kallattii garaagaraatiin kan ofii taasisuuf warri yaalii geggeessan baay'eetu jira. Akkasuma dadhabbii yeroo dheeraa akkasumas immoo waa baay'ee jechuudha maallaqallee iddootti bakka waan kana ulaagaalee kana yoon guuteef yoo lafa kana yoo makiinaa kana biteef kan koo ta'uu danda'a jedhanii warroonni yaadan. Dhiira yookaas immoo maallaqaan bitanii kan ofii taasisuuf warri yaalan baay'ee isaanii jira. Huddoo dogoggora guddaadha. Jireenyi sun yeroof haa ta'u yeroo gabaabduudhaa fi akkasitti oofuu danda'an garuu yeroo dheeraadhaaf akkasitti oofamuu hin danda'amu. Kanaaf maaliif nama isin ofii jaalattanitti heerumuurra nama isin jaalatutti heerumuu wayya. Ofii keessaniin jibbitanis nama sana turtii dheeraa booda nama sanatti madaqxanii wajjin jiraachuu uma dandeessu. Namni suni jireenya milkaa tokko isin jiraachisaa wajjin illee ni jiraattu. Kanaaf shamarran yeroo baay'ee kan ofii jaalattutti heerumuudhaaf irra fiigu garuu kan keessaniin ta'uu sun jechuudha. Maaliif dhiira hamma barbaaddee ofii keetti jaalatteedhaaf kan kee taasisuu sababa hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf baay'een keenya akkasitti shawwadamna. Ta'uu hin qabu. Keessattuu jaalalli gar lamaaniyyuu walqixa ta'uun irra filatamaadha. Haa ta'u malee immoo dhiirri baay'ee isin jaalatu tokko isinoo jibbitanillee akkuma barbaadetti kan ofii isin taasisuu hin danda'a. Kuni eenyuma biratti iyyuu jechuudha. Ofii koorraa qabee isiniif ibsaa jira jechuudha. Kanaaf akkasitti shawwadamina baay'een keessan jechuudha. Dabarsitanii akkasitti dadhabbii yeroo dheeraa dadhabdan maallaqa keessanillee lafatti gadi naqinaadha. Maaliif dhumarra maallaqa sanallee argattan nama sanallee argattan raasaa lafaa bakkeetti haftan jechuudha. Kuni waanuma ta'uu hin qabnedha. Kanaaf yeroo baay'ee wantoota namoota hedduurra ga'u fakkeenya godhadhaatii isinillee baradhaa irraa deebi'aa osoo argartanuu osuma argaa jirtanuu jechuudha. Osuma dhageessanuu kufaatii keessatti of hin argina. Kuftanii toonii lafa kuftanitti of hin laalina. Kuftanii immoo kufaatii isa tokkoffaa sanarraa baradhaa lama sadii deebitanii toonii kufaatii keessatti of hin argina. Keessattuu ijoollee shamara sirriitti jechuudha nama yaadam sirriitti bal'isee fageessa yaaduu danda'udha. Garuu mootu warroonni akkasitti yaadan illee ni jiru baay'een isaanii akkasuma immoo warroonni karaa yaaduu kallattii garaagaraa haan immoo dadhabbina qaban illee ni jiranii. Kanaaf jabaadha isin jedha. Namoota hedduu fakkeenya ta'aadha. Kuftanii lafa kufaatiitti of hin arginaan isin jedha obboloota koo. Yaada keessan bal'inaan koomentii jala naa kaa'adha. Obboleettii keenya deebisiif deebi'ee jira jedhuma yaada akkasumas immoo namoonni baay'eenis immoo akkasiif deebisan abdiin qaba. Isinillee amma dandeettii keessanitti akka ilaalcha sammuu keessanitti koomentii bal'aa yaada bal'aa kennaa fi obboleettiin keenya kun yaada keessa sanarraa barachuu dandeessi jedhee yaada. Kanaaf turtii gaariin isin jedha. Yoon dogoggora dhiifama naa godhaadha. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaan naaf tura turtii gaarii.